Nageenyi faraara Kiristoos isiniif haa baay'atu. Viidiyoo mucaa kana namoonni baay'een maaloo buzee biraan gaa kan jedhanullee mucaan kan viidiyoo jettee na bira ga'ee jira. Viidiyoo ishii yeroo baay'ee nan laala. Laayikii ittiin kennaa koomentii nan barreessaaf. Garuu mucaan kun rakkoo ishii irratti furmaata argachuu kan dandeessu biiroon ishiin ittiin dhufte yoo beekame. Biiroo Itoophiyaa bilbila isaa yoo beektan, biiroo Saawudii immoo bilbila isaa yoo beektan, bilbila isaa nuuf kennu yaada. Ishii yaadaanuu kan dandeenyu bilbila kana yoo arganne. Inni kan biraa immoo bilbila madaamii ishiiti. Bilbila Madamiin shiti yoo arganneedha jechuudha. Kanaafuu lubbuu Waaqayyoo kenne gaafa inni jedhe malee hin baatu jechuudha. Isin ajjeesatteef isin ajjeeftu. Waaqayyo inni nama tiksu inni rafne Kiristoos jira waan ta'e. Kanaafuu kan inni isiniin jedhu mucaan kun dhalattuu godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisooti. Maqaan ishii Boontuu Baqqalaa jedhamti. Maatiin ishii illee jechuudha biiroo ishiin beeku taanaan bilbila biiroo ishii kan Itoophiyaa, bilbila biiroo ishii kan Saawudii dirqama kan argannu malee ani gama kiyyaan kan hin gargaaruu danda'u kana yoon argadhe qofaadha. Isini galee buzee biraan gaa viidiyoo tan aan viidiyoo nan hojjedhaaf garuu mucaa kanarra ittuu miidiyaa irra footoon ishii yoo kan deddeebi'u ta'e rakkoo biraa akka itti nuumneef furmaata akka itti laannuuf karaa madaamii ishii faana saasuufne rakkoo jirutti furmaata akka laannuuf yoo kan hin barbaadu ta'e karaa biirootti akka deebistu nagaadhaan immoo akka galchitu damooza ishii kenniteef hin barbaadu taanaan kana gochuuf dirqamaanii biiroo jara sadanii argachuu dhiifama bilbilatu narratti bilbilame bilbila jara sadanii argadhe yoo ta'e akkasitti gargaaruu danda'a. Kanarraa kana fe garuu adaraa Waaqayyo namoonni sagalee kana dhageessan hundi keessanuu share copying godhaati lubbuu obboleettii keenya aadaan damooza ji'a 8 jechuudha. Damooza ji'a 8 hin arganneet rakkoo kana ji'a 8 amma damoozni keessan hin kaffalamnetti teessanii gaafa damoozni keessan ji'a 1 ji'a 2 qaqqabu baatanii jechuu danda'u qabdu. Walking biirootis bilbilachuu qabdu, ofiisitti bilbilachuu qabdu, poolisiitti bilbilachuu qabdu, biirootti bilbilachuu qabdu. Garuu ji'a 8 guutuu damoozan ala teessanii erga lubbuun keessan adagaa gubbaarratti du'a gubbaarratti qaqqabde hin iyyatinaa hin dhageessaniisin yoom nu dhageessu qoy. Kanaafuu hundumti keessanuu share copying godhaa mubaarak musammaa biraanis please nu qaqqabsiisa lubbuu mucaa kana akkatti baasuu dandeenyu bilbila kana sadan oon arge gargaaruu danda'a amma tokko. Kanarraa kanaaf garuu namoonni qaamaan dhaqanii Saawudii keessaa baasuu dandeessan adaraa Waaqayyo mucaa kana lokeeshinii si injira jedhanii jiru ijoolleni lokeeshinii ishii waan jiruuf please lubbuu ishii baasa. Please yaa uummata namni lubbuu qabdu gandaaf gareen zariin osoo waliin qoodiin please lubbuu mucaa kana akka adaannu sin injira ijoollee Saawudii keessa Madamiin koo na ajjeesuu heddii maaloo na dhaqqabaayi. Damooza koo ji'a 8 naaf hin kennini. Kanaanus siqaayii hedduu keessan jira maaloo na dhaqqabaayi jetti. Obboleettiin keenya tokko jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata Waaqayyo isin illee bakka nagaa taatan jecha. Egaa hordoftoota koo warroon immoo mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warta artas galatoomaa ulfaadhaa. Egaa hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqaba dhageessanitti akkuma buzeen jettitti obboleettiin keenya kun rakkina hedduu keessa jirti. Mucayyoon kun akkuma ana akkuma siitii nan dalagadhettee biyya Saawudii Arabiyaa dhufte erga dhufte mucayyoon kun namoonni ji'a 8 haga ammaa hin kennamneef jechuudha. Saniinuu immoo Madamiin ishii sin ajjeesaa jechaa jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Egaa maarree obboloota koo hundi keessaniyyuu lammiitu lammiif kafana lammiin birmata jedhan akkasanii hundumti keessaniyyuu viidiyoo akkanaa yoo agartan sheerii godhaatee nama dhimmi ilaalatee lubbuu obboleettii keenya kana akka bahu siniin jechuu barbaada. Maaliif namni dhibbi tokko gaafa sheerii godhu viidiyoo akkanaa kana gaafa sheerii gootu namni tokko namni lama gargaaruu danda'a. Micoo kaa lubbuu namni tokko baraaruu danda'a keessaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii walitti hin cakkaninaayi. Akkuma buzeen jettuyyuu ijoolleen keenya yeroo damooza fakkeenyaaf amma keessattuu ijoollee haarawaa dhuftanii yeroo damooza keessan kan ji'a ja'a isiniin kenne ta'e hin hojjetinaa dhugaa rabbiin hojjetinaa ji'a ja'a isiniin kenne taanaan jechuudha. Maaliif mana gaarii mana badaatu jira yoo doo mana gaarii ta'e eeyyan ji'a tokko ji'a waggaa lamallee wateechis ta'e manni gaarii rakkoo hin qabu garuu manni badaanii ji'a takkaayyuu bakka hagaatti birrii sasii kennan guyyaa sii kennu hedda of nyaatanii jechuudha. Ishee sitti kennu birrii kan ji'a 8 dhiisiti jechuudha. Hanja tokko tokkotti garaa nyaatu yeroo sanuyyuu laal xaaraa si qabsiistetti lafaa fi xaaraa si dhisiistetti akkasitti si kaffalti jechuudha. Dhiisumaayyuu si gubdee jechuudha gaafa san gubattee gaafa damoozni kee lagahu. Hanima ji'a takkaa jechuudha. Kan ji'a 8 walitti qabdee sii kennu dhiise jechuudha. Kanaaf isaanii jarri kuni daa'ima isaaniitii fi qarshii sirriitti jaalatu maal akka ta'e hin beeku. Araba kana birrii jaalatu argeen beeku. Araba daa'imaa fi birrii isaanii jaalatu isaan irra caalaa daa'imaa birrii ija isaaniitti baqa. Maaliif
isaan jiraatu, isaan nyaatu, isaan dhuguu, isaan socho'uu danda'u malee wanni biraa socho'uu hin danda'an. Kanaaf sirriitti jaallatu jechuudha. Dhuguma rabbi dolchee takka dabarsanii sii kennuu hin barbaadan. Kanumti kee sii kenna humna kee dafqa kee hojjettu kana sii kennaniyyuu damoosa kee kana hedduu takka laal hedduu takka aaru jechuudha. Hin aaru maal ijoolleen hin beektan gaafa damoosni gahu mee akkam akkasii singooti Madamiin teechan gaafa damoosni guyyaa 30 jala ga'ee jechuudha. Hin beektan yoo ta'e hirris asii ol si fuuti dhugaa rabbi asii ol si fuute jechuudha. Rabbi asii ol si fuute jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal isin jechuu barbaadatan birrii keessa irra hin tursiisina. Birrii kee irra hin tursiisin. Birrii kee bakka ji'a ja'an fira ji'a siin darbutanan naa kenni jedhiin bakka naa kenni hojiidha. San sii kennu baana hojii kenna abdatis. Maaliif damoosa malee hojjechuu hin dandeessu waan ta'eef dirqama keetti. Sin danda'a jennaanus fudhattee miti nan danda'a jennaanuu fudhattee miti maaliif gochaa bira teechistan. Nama gaarii erga hin taane nama keessayyuu keessa ture osoo taatanii eeyyen. Warra keessa ture illee osoo ta'ee rakkoo hin qabu. Garuu kan keessa hin turre haarawaa dhuftan kana isinitti hin kennan. Dhugaa rabbi isin jedha. Jarri birrii jaalatti isin jira. Birrii baay'ee jaalatu. Namoonni beektanii jirtan birrii baay'ee jaalatu. Gaafa damoosni gabaa akka isaan nama godhan argaatuma jirra. Oolumaa argaa jirra jechuudha. Kanaaf birrii keessanii irra hin tursiisina. Bakka irra hin tursiisin bakka birrii kee ji'a ji'aan fudha'uuti obbira kaawwa'u. Rakkoo takka hin qabu shaantaa keetti sii baatatti qollofatte yookiin mudhii keetitti dadhu yookiin immoo agartee surree yookiin baantii kiisii qabu yoo qabaatte isatti godhadhutti shintara dadhutti kanas dhugaa rabbiis ni jedha yookiin immoo akkanatti jormaa jaarma keetii keessa godhadhu halkanii guyyaa akka ta'e hidhadhuuti mudhiitti dadhu yookiin mudhii kee hidhadhuuti keessa godhadhu kanatti akkasii alaan buunetti dhugaas ni jedhaan maaliif qarshii keetii dafqa kee xuruurtee fidda siifattee jechuudha. Har'ammoo ishiin gaafa ji'a 8 ji'a 10 waggaa warra guutsiste siin kennanii jechuudha. Sanuu nama dhiiraa wayya dubartiidhaa mannaa dhugaa waaqaa dubartiin qalaalii birriin jaattu. Dhiirris akkasuma garuu qalaalii jaattu jechuudha. Dhugaa rabbi isiniin jedha ijoollee jechuun ana garuu wanni nama mudatallee hin jiru. Bakka ani waan argeef ijoollee baay'eedha. Hin gubdi bakka arganii jechuudha. An dhugaas hin jedhaa yaa kiyya yeroo darbee isinitti hojjisiisan jira. Birruma waggaa lamaati jechuudha bakka birrii waggaa lamaati. Kan bakka tokkotti ofii isaatii naa kenne ofii isaatii dhaqee harkaan itti kenne naa boosise jechuudha. Mana akkanaa osoo ta'e baay'ee bareeda. Ijoollee baay'een akkamitti amantaa ijoollee baay'een akkana jedhu hin amanan akkamitti baay'een kalaa akkas naan jiru jechuudha. Garuu maalidhaa fi manni gaariidha. Namatu ani maatii faamilii madadee na beeka mana nama hundatu na beeka waan ta'eef irra akkata namtichi kun soorii kiyoo baay'ee wal kabaju waan ta'eef anas baay'ee na kabaju akkuma isaaniitti kanaaf salphina guddaadha. Sanuu ani nama daa'ima kana ofii kiyyaa akka ofii kootii dhaleetti guddisu jechuudha. Kanaaf jechuudha. Mana akkanaa osoo ta'e baay'ee bareedadha. Garuu gurmuun takka akkasii miti lubbuutii kan ji'a takkaatu sitti kennudha. Laal xaaraa kan sitti kaastee guyyaa damoosni ga'uuf ji'a 2 yoo gahe asii ol sifannisti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa. Adaraa keessa waaqayyo sinaa eeguu of eeggadhaa. Birrii keessa irratti hin dhiisinaa. Qarshii kee doolchi cabduu irratti hin dhiisin. Abadan doolchi cabduu irratti hin dhiisin. Qarshii kee jechuudha. Irraa fura'u bakka ji'aan fudhadhaa hojjetadhaa. Annaa akkasii obboleettiin kun baay'ee tokko garaan nyaatti birrii ji'a 8 kan booda immoo ajjeesuu heddi. Laala birrii santu mararee ajjeesuu heddi bar. Dhugaa rabbii birriitu mararee birriitu mararee. Birriitu mararee chaafutti kan ture baay'ee ulfaataadha. Yeroo tokkicha sii kennuu dhiistii anjee tokkotu sii kennuu fakkaatti ishiinchi gubduu isinitti gubduu isin beektan. Ijoolleen mana madaa keessa jirtan hundi isaanii hin beektan jette. Nama gaarii yoo ta'e malee. Namni gaariin ofumaaf iyyaafatee iyyuu sii kenna. Garuu namni araba hundaas badduu hin jennu hundaas gaarii hin jennu ijoollee badaanis hin jira gaariinis hin jira akkuma nama keenyatti. Nama mana badaanis hin jira mana gaariinis hin jira mana garrameenis hin jira manni badaanis hirriis godhullee hin jira. Kama nyaata kee ilkaanii kanatti afaan qabdu sin jaalanne jira. Kanatti teechuma kee kanas sin jaalanne jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo sinaa eeguu obboleettii keenyas waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu. Viidiyoo kana yoo sitti tole laayikii sheerii gochuudhaan namoota biraa akka ga'u viidiyoo kana taasisaati nama dhimmi ilaallatu biraan ga'a adaraa keessan obboleettii keenya na ajjeesu heduu birrii damoosa keellee na dhugatanii maaloo lubbuu tiyya takkitti na baraaraa jechaarti. Viidiyoo ishee namoonni agartanii jiraattan jechuudha. Hedduu garaa nama nyaatti. Baay'ee garaa nama nyaatti. Dhugaa hin nyaanne jechuun tun nama nyaatti biyya namaa keessatti waaqayyo sinduukaa ta'u obboleettii keenyallee waaqayyo harka diinaa keessaa ishee haa baasu. Hedduu nama gaddisiisa wanti ijoolleen keenya keessa jiran keessattuu ijoolleen haarofte dhuftanii adaraa of eeggadhaa of eeggannoo sirriitti of eeggannoo moobaayilii irraa illee of eeggadhaa sirriitti.
mana isaanii keessa kaameraatu jira waan ta'eef araboon amma kaameraa gaggalfachaa jirti waan ta'eef akka gizee duraatii miti saawwaduun amma sanatti alee kaameeraatti qixxaa jira jechuudha. Innaa akkasitiin siin jedhaa of eeggadhaa hin bannasoo jetta wuccii illee kaameeraatu jira akka duraanitti miti siniin jechuu barbaada waaqayyo obboleetti koo harka diinaa keessaa si haa baasu. Nama gaddisiisa dhugaa rabbii jireenyi biyya ormaa. Inuma nuu darbaa garuu